Harka fuudhee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota Oborraa Global Media Network irraa oduu saatanaan isinitti himaa oduu waliin Ambadaasaa Jaafari. Barataa Mahammad Diksisoo irratti himatni ajjeechaa poolisiin banamuu isaa kaleessa bitootessa 2023 gabaasa arganne ni mirkaneessa. Guutuu gabaasa kana akka armaan gadiitiin kan isin biraan geenyu ta'a. Barataa Mahammad Diksisoo irratti himatni ajjeechaa poolisiin banamuu isaa kaleessa bitootessa 2023 takka gabaasni arganne ni eera. Barataa Mahammad Diksisoo tibba darbe eebba yuunivarsiitii Jimmaa irratti sagalee hidhamtootaaf kan ta'e yoo ta'u, poolisii dhimma san hordofuun qabamee kan hidhamedha. Barataa yuunivarsiitii Jimmaa Mahammad Diksisoo kun torbaanota darban keessa bakka waltajjii eebba barattootaa irratti sagalee guddiftuudhaan hidhamaa siyaasaa akka hiikamu lallabuu malee yakka biraa kan hin qabnedha. Hidhamtoonni siyaasa Oromoof dhugaan akka bahu akka hiikaman sagaleen kan taasise Mahammad Diksisoo hidhamuu isaa ilaalchisuun koomishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa ibsa torbaan darbe kana keessa baaseen gocha Mahammad Diksisoo dalage kan isa hiisisu yookaan kan isa himachiisu miti. Poolisiin hatattamaan akka hiiku jechuun ibsa isaa keessatti hubachiisee ture. Koomishiniin mirgoota namummaa kun ibsa isaa kana keessatti mirga isaa akka hin sarbamne eeruun gochi inni taasise himata akkasumas hidhaaf waan hin saaxilleef hidhama seeraan alaa hidhame jechuun gocha poolisiin magaalaa Jimmaa irratti raawwatame dhiittaa mirgoota namummaati jechuun koomishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa kun ibseeti jira. Gabaasa guyyaa kaleessaa bitootessa 2023 takka baheen himata haaraa Mahammad Diksisoo irratti poolisiin banuu isaati. Himatamtoonni himata haaraa irratti baname kunneen Mahammad Diksisoo dabalatee Daayirekteera olaanaa dhimma alaa fi koominikeeshinii yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Wandimuu Laggasaa akkasumas barsiisaa muuziqaa yuunivarsiitii Jimmaa Mulgeetaa Shittee ta'uu odeeffanneeti jirra. Qondaalonni ABO lammii beenyaa fi Daawwit Abdataa himata mana murtii garaagaraa irratti baname bilisa jedhamus ammallee oliyyannoon irratti fudhatamu odeeffanneeti jirra. Guutuu oduu kana akka armaan gadiitiin kan isin biraan geenyu ta'a. Qondaalonni ABO lammii beenyaa fi Daawwit Abdataa himata mana murtii garaagaraan irratti baname bilisa jedhamus ammallee oliyyannoon irratti fudhatamu odeeffanneeti jirra. Gabaasa keenya yeroo darbee keessatti beellama isaanii irraa hambisuu gabaafne turre. Beellama sanaa hafuuf sababa kan ta'e miseensi koomishinii poolisii Oromiyaa Koomaandar Tamasgeen hafuu isaati jedhama. Koomaandar Tamasgeen sababa hojiif biyya alaa bahe jechuun beellama torbaan darbee keessa manni murtii qabatee ture. Dabruu isaa eerreeti jirra. Manni murtii dhimma qondaalota lamaan kanaa dabalatee kan nama Ayyaanaa Galataa jedhamu ajaja miseensa koomishinii poolisii Oromiyaa Tamasgeen Waaqjiraa kennee ture. Ajajni sunis koomishiniin poolisii Oromiyaa iyyata lammii beenyaa fi Daawwit Abdataa qaamaan akka dhiheessu ajajni dhaddachaa kun dhaddacha 18/5/2013 20 takka 5/2013 fi 27/5/2013 ooleen kenna koomishinii fi itti aanaa koomishinaraa Girmaa Galaan qaqqabuu isaa adda baasee barreeffamaan akka dhiheessudha. Itti aanaan koomishinii Girmaa Galaan gaafa 18/5/2013 hanga 6/2013 sababa hojii biyya alaa imaluu isaa ragaa ibsuun dhaddachaaf barreeffamaan akka ibsu ajajee jira. Bu'aa kanaa eeguuf beellama gaafa 30/6/2013 ganama sa'a 4 irratti qabeeti jira. Qondaalonni kunneen kanaan dura mana murtii bilisa bahuun hidhaa irraa hiikamanii osoo torbaan hin oolin mana hidhaatti deebi'an. Manni murtii bakkoota garaagaraa keessatti dararaa argaa kan jiran irra deddeebiin bilisa jechuus koomishiniin poolisii Oromiyaa akka isaan hin hiikne taasisaa turuun hanga har'aatti mana hidhaa keessatti dararamaati jiru. Shirri dureessa Oromoo obbo Dinquu Dayyaas irratti qaamolee PPT'n dalagamaa ture akkuma itti fufetti jira. Guutuu gabaasa kana akka armaan gadiitiin kan isin biraan geenyu ta'a.
Shirri dureessa Oromoo obbo Dinquu Dayyaas irratti qaamolee EPPtiin dalagamaatti jira. Kanaan dura dookumantariin fiilmii kijibaa dhimma obbo Dinquu Dayyaas irratti dalagamee turuun ni hubatama. TV Habashaa Waaltaa jedhamu akka waan obbo Dinquu Dayyaas dureessa Oromoo uummata irraa seeraan ala lafa saamee qabatee akkasumas miidhaa uummata irraa hangahee turetti gabaasetti ture. Dookumantarii kijibaa baatilee dheeraan dura irratti hojjetame sun mofii aarii guddaa uummata Oromoo keessa bulcheetti jira. Sirna Itoophiyaa dhufaa darbaa Oromoo balfaa of irraa dhiibaa kan as gahe yoo ta'u, ilmaan Oromoo durumaa akka waan hin dhiifame. Ilmaan Oromoo duroomee akka hin barbaanneef karaa adda addaatiin saamicha qaamolee impaayera Itoophiyaa bulchaniin irra gahaati ture. Adeemsi shiraa sirna impaayera Itoophiyaa keessatti daldaltoota Oromoo dureeyyii irraa xaxamaa ture namoota hedduu kisaaraa miidhaa saamichaaf saaxileeti ture. Ammas shira qabeenya obbo Dinquu Dayyaaf saamuuf qaamoleen EPP yeroo garagaraatti kallattii fi alkallattiidhaan shira dalagaatti jiru. Fiilmii dookumantarii baatilee darban irratti hojjetamee ture sanaan qaamoleen EPP akka duuba jiranis hubatameeti jira. Guyyoota dheengaddaa ammoo gabaasa sobaa miidiyaan qaamolee EPP OBN akka waan waraanni Adaamaa reestoorantii Soodaree keessatti leenjifamaa jirutti kaleessa gurraandhala 2020 akka kijiba qindeessetu ture. Gabaasni sun qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa waabeeffachuu kan qindaa'e yoo ta'u, meeshaan waraanaa akka waan reestoorantii Soodaree keessatti argame namoonni dhoksaan leenjiirra jiran 68 keessaa 53 qabaman jechuun shira guddaa itti saamicha isaaniif mijatu qindeessanii gabaasaa jiraachuun mirkaneeffanneeti jirra. Oduu keenya xumuraatiin ilmaan Oromoo giddugala Oromiyaa Adaa Bargaa keessatti bifa nama suukanneessuun ajjeefamaa jiraachuu gabaafame. Guutuu gabaasa kana akka armaan gadiitiin kan isin biraan ga'u ta'a. Giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti ilmaan Oromoo ajjechaa suukanneessaa waraana EPPtiin irratti raawwatamaati jira. Giddugala Oromiyaa Adaa Bargaa Adaa Bargaa kana keessatti yakka ajjechaa mana hidhaatii baasanii Oromoo irraan gahaati jiru. Yakka suukanneessaa dheengadda galgala Bitootessaa 2013 Adaa Bargaa keessatti raawwatamu namni naannicha san jiru gabaasa nuun geeti jira. Gidduma kana namoota hedduun ardaalee hedduu keessatti ajjeefamus odeeffanneeti jira. Waraanni EPP ilmaan Oromoo irratti ajjechaa suukanneessaa raawwachuu itti fufuu isaa kan hubachiisu gabaasni arganne kun gocha ajjechaa kun Oromoo shororkeessuun qabsoo bilisummaa irraa duubatti deebisuuf taasifamaa akka jirus dubbatameeti jira. Haa ta'u malee gocha kana uummata hedduu kan gaddisiise ta'us mirkaneeffanneeti jira. Ajjechaan akka jibbisiisaa ta'e ilmaan Oromoo mana hidhaa baasanii ajjeesuun bakkeetti gatuun gabaasicha arganne kun eereeti jira. Namoonni lama eenyummaan isaanii adda baafamuun dhabame dabalatee kanneen eenyummaa isaanii beekame mana hidhaatii baafamuun ajjeefamuun bosona keessatti gatamanii jiraachuu namni naannicharraa oduu kana nuun ibseeti jira. Ajjechaa kana humna waraana EPP raayyaa ittisa biyyaan kan ofiin jedhu warshaa Daangootee fi Mugor keessa maandheeffatee jiru raawwatamaa kan jiru ta'uu jiraattonni ibsaniiti jiru. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota Oborraa Global Media Network irraa oduu namaaf qabnu hammanuma anaasaa oduutiin ammoo deemnutti turtii gaarii.